Okay, welcome. Hordoftoonni Amii Sabakoo Tube baga gara maatii kanatti dabalamtan isiniin jedha. Namoonni like, subscribe, comment, share gochuudhaan na duukaa turtan barnoota garaagaraa wajjiniin akka barachaa turre inni yaadatama. Natumsa waan turtaniif hedduu tokko isin jaaladha. Ammallee namoonni haaraa taatan YouTube kanaaf ammuma seenaatii Amii Sabakoo Tube kan jedhu kana search godhaa sana booddee subscribe godhaa mallattoo bilbilaa sanatti bu'aa sana booddee all kan jedhu irra yoo gootan bifa notificationidhaan dhufee barnoota asii gadhiifamu direct isin dhaqqaba jechuudha. Yeroo comment like share gootanii dhimmoota teknooloojii garaagaraa irratti yeroo wal wajjiniin barannu anaaf humna naa taatu inni kan biraan garuu afaan ani dubbachaa jiru afaan saba bal'aa kana akka inni dagaagu akka inni babal'atu waan gootaniif isa kana keessatti gahee keessan akkasiin gumaachitan subscribe gochuudhaan like comment gochuudhaan isa kana kabajaan isin gaafadha. Kana waan gootaniifis hedduu isin abdadha, siniin kabajaa, Oromoon galaanaa siniin jaaladha. Har'as deebinee wal argineerra yeroo darbe barnoota garaagaraa wajjiniin akka baranne yaadatama. Baay'een keessan barnoota asii wal wajjiniin barachaa turre itti gammaddanii like comment share gootanii waan jajjabeessaa turtaniif hedduu isin galateeffadha. Kanaafi har'a gara barnoota keenyatti yeroo darbinu keessattuu baay'een keenya moobaayilii tachii qabannaa. Moobaayilii tachii yeroo qabannu dhimmoota garaagaraaf itti fayyadamna. Moobaayilota originaala jedhaman baay'een keenya binnee qabannee harka keenya irratti itti gammannaa. Nuti tolaa wantoota garaagaraa nu hojjeta. Garuu mataa dhukkubbii cimaa kan nuti ta'ee fi namoota hawaasa naannoo keenya irraa yeroon argu kan namoonni baay'eetti aaran keessattuu moobaayiliin isaanii kan dhagaansaa jijjiiramee kan biraa bitachuu hin danda'amne yookaan hin banamne takkaffaa warra hin taane jechuudha. Jalaa forjidaa irraa kan ka'e chaarjii qabachuu dhiisuu irraa kan ka'e baay'ee bakka moobaayilii baay'ee jaallannu wanta goonuu dhabne jechuudha. Yeroo baay'ee isa kanaaf furmaanni maali akkamitti chaarjii keenya yookaan dhagaa keenya seef godhannaa moobaayiliin keenya akka inni duraa forjidiin taane orjinaalummaa isa qabatee akka inni turuuf maal gochuu qabna wanta jedhu wal wajjin ilaalla. Keessattuu barumsa yeroo barannu wanta nuyi focus goone yookaan tukuratiitti ilaannee ilaalchatti ilaannee ni ilaalletu yeroo baay'ee miidha jechuudha. Moobaayilii keenya isa kanaafi maal gochuu qabna kan jedhu wajjin ilaalla. Kanaaf wanta ani asii isinitti himu kana steeppii kana duukaa hordoftanii yoo ilaaltan rakkoolee karaa kanarraa furmaata hin argattu. Wantoota isin na miidhattanii yaaddanii hin beekne dhagatii ta'ee fi wantoota immoo baay'ee moobaayilii keenya miidhan. Moobaayiliin keenya dhagaansaa hin qabatoo ta'e dhagaansaa qabachuu dhiisuu yookaan chaarjii yeroo dheeraa qabachuu dhiisuu duwwaatu hin ta'ini ispiidii inni qabu irratti illee dhiibbaa garaagaraa qaba. Appilikeeshinii garaagaraa illee akka barbaannetti nuu dalaguu dhiisuu danda'a. Kanaaf maal goona furmaanni maali kan jedhu isa kana wal wajjiniin ilaalla. Keessattuu jalqaba irratti wanta namoonni keenya hin beekne haala chaarjiiti jechuudha. Amma chaarjii yeroo moobaayilii haaraa binnes ta'u kan itti fayyadamaa jirru kanas haa ta'u galgala amma fayyadamneetu achi booddee moobaayilii koo chaarjii irraan buushadha sirriitti naa guutee buluu qaba jennee yaadna jechuudha. Inni kun dogoggora cimaadha. Baay'ee dogoggora cimaa. Dhagaa kan miidhu keessaa inni hangafaaf inni jalqabaa tokko isa kanadha. Maal gochuu qabna ree kan jedhu yeroo ilaallu moobaayiliin kamiyyuu akka seera yookaan kaampaanichaatti yookaan akka kaampaaniin kamiyyuu oomishee moobaayilii baasutti yeroo inni instructionii isaa fuunee dubbisnu yeroo moobaayilii binnu achirra instructionoota garaagaraa jira. Rakkoon keenya sila achirraa instructionii dubbisuu dadhabuu keenyadha. Moobaayiliin tokko guutuudhaaf naannoo sa'aatii sadii amma sadii fooyyii keessa jechuudha. Kana gidduutti moobaayiliin kamiyyuu dhagaan kamiyyuu guuta jechuudha. Kanaaf irra buusuu jechuun baay'ee dhiibbaa qaba. Sa'aatii dheeraa irra gochuu jechuun dhiibbaa guddaa qaba. Kanaaf maal gochuu qabna? Hin guuta amma ni jennu giddu galeessa isaa ilaallee naannoo sa'aatii sadiif daqiiqaa wayiidha. Kana gidduutti chaarjiin keenya akkuma inni nuu guuteen irraa buqqisuun dirqama keenya. Yoo kanan goonuu ta'e dhagaan keenya forjiidhaa adeema. Wanta salphaa dhimmoota salphaa fakkaatan hedduutti garuu baay'ee dhagaa namaa adeemsa keessa miidhaa kan deemu dhumarratti bakka moobaayilii baay'ee jaallannu akka nuyi gannu kan godhu keessaa tokko isa kanadha jechuudha. Okay, inni lammaffaan maalidha? Ammas dhimmootuma chaarjii kana wajjin wal qabatee inni lammaffaaniif inni ijoon yeroo moobaayilii keenya ammas chaarjii irra goonu namoonni baay'een karaa garee waan deemnuuf ibsaan hin bada jennee iddoo garaagaraatti waan yaaddoofnuuf yookaan fayyadamnee kaanee bakka chaarjeriimti nu bira waan jiruudhaafi caljennee moobaayilii keenya sokeetiitti sakkaanee yookaan chaarjessina jechuudha lafumaa kaanee. Inni kunis dogoggora cimaadha. Akkamitti chaarjessuu qabna maal gochuu qabna kan jedhu tokkoffaa moobaayilii keenya chaarjessuudhaafi persentii inni qabu
yoo hin danda'ama ta'e persentii 15 gadi yoo hin dandeessammoo ta'e hamma inni keessaa switch off godhee dhumutti iyyuu fayyadamtee kaatee erganni dhumee booddee haaraa lafaa kaastee chaarjessitee oriijinaalummaa moobaayilii kee chaarjiin kee sa'aatii dheeraa akkasii qabatuuf si gargaara jechuudha. Namni isa kana beeku hin jiru fakkeenyaaf persentii 90 80 90 naamni keessattuu jiru irratti dabalee chaarjessina kun dogoggora cimaadha. Kanaaf persentii 15 gaditti yoo danda'ame immoo keessaa fixxee kaateetu chaarjessita jechuudha. Inni kun chaarjiin keenya dhagaan keenya kan oriijinaalummaa isa qabatee turuuf chaarjiin keenya kan qabatu nu godha jechuudha. Inni lammataa immoo namoonni ammumatti sakkaanee chaarjii irra gooneetu daqiiqaa muraasa booddee dhimmoota garaagaraa irra kan ka'e irraa buqqisnee deemna jechuudha. Chaarjii yeroo chaarjeffamu kan baay'ee moobaayilii keenya miidhu keessaa inni tokko utuu inni hin guutin dhibba jedhee tunni fuul successful nuun hin jedhini tunni fuulii isaa nutti hin argisiisin mallattoo isa magariisa sana tolii nutti hin argisiisin caljennee gaafa persentii 70 60 50 40 keessa gallee fuunee ammas itti fayyadamuudhaaf irraa buqqisnu moobaayiliin keenya hammuma sana miidhama deema jechuudha. Dhagaansa chaarjii nuun qabatu inni guyyaa 4-5 qabatu gara guyyaa tokko walakkaa gara sa'aatotaatti asii gadi deema jechuudha. Moobaayilii baay'ee jaallannuuf moobaayilii oriijinaalii haala salphaan of harkaa dhabaa jirra jechuudha. Kanaaf chaarjii yeroo guutamu persentii 15 gadi erginni ta'ee booddee irra gootu. Inni lammataa immoo akkuma nama jedhee hamma inni guututti irra keessu garuu sa'aatii oovarii yookaan immoo humnaa ol irra kaa'uun qabdan jechuudha. Inni kan biraan inni olaanaaniif inni ijoon namoonni baay'een keenya suusiin itti ta'e kana dhiisuu hin dandeenyee fi karaa nuti moobaayilii keenya miidhaa jirru inni guddaanii moobaayilii keenya chaarjirra keenya tuttuqu FB fayyadamu chaatii garaagaraa fayyadamu geemii garaagaraa fayyadamu fakkeenyaaf tu geemii taphattanii tu chaatii garaagaraa taphachaa jirtanii tu waa hojjechaa jirtanii gaafa inni sana dhumu ibsaa bira teessanii itti sakkaatanii hin fayyadamtu taanaan tokko dhiibbaa qaba dhiiga keessan irratti. Dhiiguma keessan namummaa keessan irratti dhiibbaa cimaa qaba. Inni lammataa moobaayiliin sun illee darbee argina iddoo garaagaraatti yeroo inni itti dho'u jira jechuudha. Namarratti hin dho'a yeroo namarratti dho'u baay'ee lubbuu namaallee nama dabarsee beekutu jira jechuudha. Namoota baay'ee qaama miidhamtoota isaan godheera jechuudha. Baay'ee fanadda jechuudha. Isa kanaafi inni kan biraan immoo dhagaa kan baay'ee balleessu keessaa yeroo kana yeroo nuyi akka kanatti irra keenyee geemii taphannu chaatii garaagaraa goonu walumaa galasaa chaarjii irra keenyee yeroo fayyadamnu hin danda'ama yoo ta'e switch off goone turra keenya yoo kanaan alaa akkanumaan irra kaa'uu dandeenya. Warri baay'ee barbaadan moobaayilii keessan dhagaa moobaayilii keessan sa'aatii dheeraa qabatu barbaadan moobaayilii keessan switch off godhaati sa'aatii 3dhaaf chaarjii irra godhaa irra keessanii hin tuttuqinaa geemii garaagaraan taphatina. Okay, inni kan biraan kan jiru ammas nu miidha jennee wanta nuyi yaadne baay'ee isaatu nu miidha gadi ta'ee fi inni kan biraan maalidha geemii garaagaraa yeroo taphannu chaatii garaagaraa ammas yeroo fayyadamnu wantoota garaagaraa yeroo fayyadamnu moobaayilii keenya sa'aatii dheeraaf callisnee yeroo fayyadamnu dhagaan keenya ammas miidhamaa jira. Gidduutti ammas gaappii laannee fi raftii laachaa fi deemuun gaariidha jechuudha. Daqiiqota murtaa'aniif jechuudha. Sa'aatii 3 4 sa'aatii 5 6 sa'aatii 7 8 irra taa'ee kan fayyadamu jira. Kun baay'ee moobaayilii keenya miidhaa rakkoo ija keenya irraa illee ga'uu danda'a. Dhiibbaa garaagaraa sammuu keenya irraa illee ga'uu danda'a jechuudha. Numaaniyyuu nu miidha moobaayilii duwwaatu hin ta'ini. Kanaaf of eeggannoo akka gootan jedha hordoftoota kiyya. Baay'ee akka itti gammaddaniif na hubachaa akka jirtan akka qalbiin na hordofaa jirtan nan abdadha. Ammas inni kan biraan chaarjii yeroo goonu step inni kan biraan jechuudha. Yeroo chaarjessinu moobaayilii keenya chaarjerii yookaan immoo amma wanta isa madaalle jechuudha. Paaworii isa madaalle voltajii qaba jechuudha. Paaworii waliin madaalle yeroo chaarjessinu dhagaan keenya dadhabaa deema lammata moobaayilii keenya dhangalaasuu danda'a yookaan miidhuu danda'a jechuudha. Yoo danda'ame chaarjerii mataasaa baay'ee qusattanii chaarjerii mataasaadhaan gootu yoo kanan ta'u ta'e garuu barreeffamooti garaagaraa instructionoonni duukaa kennaman jiru voltajiin isaanii yookaan humni isaanii wal hin madaalu taanaan baay'ee rakkoo dhagee fi warra humni isaanii wal madaalu moobaayilii kee fi dhagaa moobaayilii kee fi chaarjeriin sun wal hin madaalaa kan jedhu ilaaltee kaateetu chaarjii sana ittiin chaarjiffatta.
yoo dhimma moobaayilii keetii qabaatte jechuudha. Kanaaf yoo danda'ame chaarjerii mataa isaadhaan fayyadamtaa, yoo immoo tarii si duraa badee haa ta'u si duraa gubatee wantoota garaagaraa ta'e haa ta'u chaarjeriin kee maal gochuu qabdaa? Paaworii isa madaaluun yoo goote gaariidha. Moobaayilii kee illee dhabuu dandeessa jechuudha. Dhagaa kee duwwaa miti jechuu gooti. So kanaaf maal gochuu qabna? Waan isa madaaluun chaarjessuu qabna. Inni kan biraanii fi inni dhuma ani bifa gorsaadhaan sinii kennu yookaan bifa barumsaadhaan sinii kennu maalidha? Moobaayiliin keenya kun yeroo fayyadamnu wantoota garaagaraa ofirraa qaba. Keessattuu kun iddoo kana keessa yeroo gallu wantooti kun akkanatti jiru jechuudha. Wantooti asirratti argitan iskiriinii irratti argitan kun hundi isaanii akka kanatti banaa ta'anii yoo ta'anii baay'ee dhagaa keenya fixu jechuudha. Dhagaa keenya fixu caalaa immoo hin dadhabsiisu jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Wantoota asirra jiran fakkeenyaa fi warra baay'ee importantii hin taane isin hin fayyadne warra kana ofirraa oof gootu jechuudha. Warra kana ofirraa cuftu. Wanti barbaachisaan hin jiru bakka iddoo kanatti ofirraa hundasaa kun kanatti ofirraa yoo gootanii moobaayilii keessan dhagaa keessan isinii qusata jechuudha. Baay'ee isinii qusata. Kunoo dhagaan keessan sa'aatii dheeraaf akka inni qabatu akka waan hedduutti fayyadamtaniif isin gargaara. Inni kan biraan yeroo asii fayyadamnu namoonni baay'een keenya biraayitiisa kun ifasaa jechuudha. Akkanatti umarra keenya fayyadamna. Akkuma amma isin argaa jirtan kana ijallee nama dhukkubsaa. Ija nama dhukkubsuu caalaa darbee immoo kan baay'ee dhagaa keenya fixuu fi baatirii keenya dafee fixuu fi kan chaarjii keenya dadhabsiisu keessa tokko isa kana. Kanaaf yeroo fayyadamtanii akkuma naannoo jirtan sanaatti yoo ifa guyyaa keessa ta'e giddu galeessaan yoo halkan ta'e immoo dhumarra keessanii yoo immoo moobaayiliin keessan ammasii kunoo iConvert kan jirtu iddoo kana jirti sana qabatee ija keessaniif illee isa banattanii fayyadamuu dandeessu yoo dukkana keessa jirtu ta'e. Kanaaf tokko dhiibbaa garaagaraa ija keenyarraan akka hin geenye dhiibbaa garaagaraa ija keenya tun ta'in sammuu keenyarraan illee ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf nu fayyada. Inni lammataa moobaayiliin sun chaarjii keenya baay'ee akka inni nu qusatu godha jechuudha. Inni kan biraan ammasii yeroo fakkeenyaa fi FB, Telegiraamii wantoota garaagaraa sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamnu kan biraan ammasii maal gochuu qabna? For example wanta hundumaa keessa hojii ragateef FB galeen sin argisiisa. Yeroo kanatti galtanii fayyadamtan ammasii ija keessaniifis chaarjii keessaniifis baay'ee filatamaa kan ta'e maal gootu? Karaa gubbaa amma itti bu'e kana mallattoo sadii kanatti buutu jechuudha. Kunoo masmara sarara sadii kan fakkaatu kanatti buutu. Sana booddee gara gajjallaatti erga deemtanii booddee kunoo siitingii gajjallaadhaanii daark mood kan jedhu jira. Keessumaa halkan yeroo fayyadamtan tokko ija keessanii fi sammuu keessan akka hin miinetti lammata chaarjii keessaniifillee arii fi gatii ta'ee fi maal gootu daark moodii kanarra yoo gootan bifa kanaan isinii jijjiira jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kunoo gara kanaatti jijjiireera. Dhagaa keenyaaf moobaayilii keenyaaf fayyummaa keenyaafis baay'ee hin fayyada. Yoo guyyaadha immoo ta'e yaa'u daark moodii kanarraa kaastanii kanatti fayyadamuu hin dandeessu. Haala kondiishinii keessa jirtan irratti hundooftanii deemtu. Hayyee hordoftoota koo wantoota amma isin argisiise kun wantoota sasalphoo fakkaatu garuu baay'ee wantoota nu miidhaa oolan keessa warra hangafaati. Wantoota keessattuu moobaayiliin keenya akka dafnee gannu akka dafnee jibbinu kan godhu keessaa tokko isa kanadha jechuudha. Kanaaf barnoota guyyaa har'aa ol wajjiniin baranne kanarratti baay'ee akka gammaddan hedduu nan abdadha. Dhimmoota garaagaraa ammas akkuma isin koomentii irratti naa keessan inboksii garaagaraa na gaafattaniini deebii kanan isiniif dhiyeessu ta'a. Barnoota garaagaraa ammas qopheessee waan hin jiruuf laayik gochuudhaan na bira dhaabbadha. Kooment yoo isinitti tole sheer. Namoonni sabiskiraayib godhin jirtan ammallee keessa seenaatti sabiskiraayib godhaan isiniin jedha. Afaanuma keenyaan sabni keenya walirraa haa baratu. Namni afaan keenyaan sabni keenya akka inni baratu barbaaddu sheer godhii bira darbi. Kana waan gootaniif hedduu sin jaaladha. Nagaatti.